بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سيهاجا وقدني نيما هندما فونا شكرك يا رحماني كيسموني كينياس بغنو فرفتني كيسموني كينياس بغنو فرفتني واقا بدد فينا راقي بلتني سينا رسولاتي يون أخبتني سينا رسولاتي يون أخبتني سينا نمياوا أكدم كنيسا دوان ساتي دوان ما كولرا في جيسا كرسول كينيا فا أكدم دامو قلبي تكبنيسا قمتشو سمركانسا كجلو تردفنا مورالي كجبسي سفنيسا كجلو تردفنا مورالي كجبسي سفنيسا سينا إسلاما برباچسا دبرچون ilmaan keenya ittiin guddifachuu barnoota islaamaa fi seenaa qorachuun beekumsaa barra qaroomaas horachuun sammuudhaaf tasgabbii ibaadaa ittiin gochuun jireenya hawaasaa irraa doofummaa qolachuu Damsa hayyootaaf qabu keessaa ilmaan keessa siiraadhaan qalbii jiisaa bakka daabirraan isinii kaasaa dura dursoo rabbii kiyyaan faarsaa kan seenaa rasuula har'aan ga'ee diinni tureessuuf ajiitti babaasaa haa baasuu maa rabbaasaa innuu hin baduu hin xuraa'u maaliif hidhamaasaa alhamdulillah yaa rabbii kan nuuf kennitee jaalaleessaa alhamdulillah yaa rabbii kan nuuf kennitee jaalaleessaa dhaloota isaarraa yeroo darbii waliin laallee turre amma sachumarraan kaasuuf karaa biyya turre osoo seenaa qorannuu ajaa'iba garre warra rasuula maqaa tureessuu saaxiluuf xiqqootti gorre ol hubachiifnaa waa yahudaan hojjettuu durgurraan dhageenyaa amma ijaanu garre warra beekannaa sirra isaa yoon tuqun garallee qalamni kiyya kun qoratee odeessa malee sahaabota rasuulaa takka ijaanuu garre seenaan qoratamee ifa baadirree abboota keenyaa fi akaakayyoota keenya seera rasuulaa nu barsiisanii takka hin garre mammaaksaa fi sheekkoo malee waa irraan barre nummaa hunduma barannee dhaloota laalchifnaa duufaaf doomaatti hin garre Siiraan maaliif bu'aa qabaa namni keenya hin barre dhugaadha faayidaan isaa osoo hin badin jaarre mi'aa dammaan beektuu baachuu malee harreen warri baratellee bu'aa irraan garre of wallaalee orma jala deemaa eessaa of argaree yahudaa fi nasaaraa fakkeenya godhatee sunnarraa goree bu'aa siiraa yookaan seenaa rasuulaa dhaga'imee hin tahinii darre warri hadda demokraatii jedhee lafa dhiitee dibbeetumu jaarraa 15 dura eessa akka tureef haa gamaggamu mirga dhala namaa dhiitee akka fardaatti nama lugaamu shamarran dubaraa yoo dhalattee osoo lubbuun jirtuu boolla kaa'amu bakka ati turteessi fi namaatitti hin dhagayamu qaroominni giriik dimokiraasiin hundeessan jedhanii faarfamu seenaa dagattamanii wallaaltee nabi Muhammad dure hiyyeessi miidhamee akka loonii qalamu namummaa isaatiin xiqqaatee sabaaf bifaan tuffatamu namaa gaditti ilaalamaa namni hiyyoome kamu qotatus horatus taraa inni qabu nama keessatti tuffatamu sababa walqixxummaan hin jirreef kan biksaa darbamu kana keessaa baasee nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam la fadla li arabin ala al-ajamiyyi wala li ajamin ala al-arabiyyi kana kazzeme enyu warra Awurooppaatiin wanabiyyi bu'uura dimokiraasiitii kun akkasumallee walfixaa biyyii fi biyyi kana beekuuf seenaa baruusi barbaachisa karooma musliimotaa jechuun maaliif si qaanfachiisa seenaa yoo dubbatame innu si liqimsiisa dhugaa yoo dubbatame innu si liqimsiisa awwaaltee hin hafu seenaa muufaa itti nu garsiisa kitaabni waggaa 1000 dura barraa'ee sanduuqatiisa akka hin mormineef banaatti garsiisa islaamummaan dimokiraasii fiduusaa ifatti itti garsiisa jarris wallaaltee miti qalamni isaanii dhugaa yoo barreesse isaan qaanfachiisa dhagaamee waan jedhanuun jettu lolaan dhufe islaamummaan ummanni itti amanee dirqamaan seefiidhaan carama waraanni itti ergamaa lafarra dhiitamaa keessaan ajaa'ibuma kitaaba qindeessutti inni qabdu ogummaa meera badhimee waan si gaafadhaa warra akkasuma jettu gaafa dura Muhammad islaamummaa barsiisuu eegalu Abaabakrii fi Khadiijaa tomane Bilaalii fi Aliyyii seebifaan akkasuma hiyyeessaa gaggabroonni islaamummaatti harka kenne Sumayyaa Ammaar Yaasiriin faan mi'aan islaamummaatti dhagahame mirga keenya daanii itti amannaan eeguu fi xiyyi meeqaatti darbame lakkaawwan hin fixuu warroota gaafas wareegame maaliif Muhammaditti amantan jechuudhaan akka seebifaan ibiddaan gubame Bilaal faan hidhamee garafame weessan qofaan nabi Muhammad biyyisaa dhaloota irraa ari'ame lakkaawwan hin fixuu seenaa laaladhume meera badhumee waan si gaafadhaa warri Muhammad biyyisaa irraa ari'eessuun musliima kaafiraadha biyyarraa nama ari'uun dimokiraasii jedhama kanaaf baaftanii dimokiraasiin keessan hanqanuma miskiinaa malee reebuun isinitti mul'atu tasuma
islaamummaan jihadaan dhufe jettanii odeessitu eenyu dura dhaqee weeraree ragaan odeessitu dura kee weerara ofitti dhaqee eenyudha maaliif dhoositu makkarraa madiinatti baqachuu isaa hoo maaliif dhoositanii ukkaamsitu makkarraa madiinatti baqachuu isaa hoo maaliif dhoositanii ukkaamsitu baga weeraree yoo weerara ta'e isaan sitti dhufee bakka jiru kee inni maal godhee ofirraa deebisuunis weerara ta'e lolli badriimii isatti tahee makka madiinaa jarriitti deemee makkarraa bahee lafarraa duguuguuf waraanni kuffaaraa kuma takka tahee bakka muhammad jiru yoo gahee ofirraa deebisuunis dirqamatti tahee ofirraa deebisee abbaa mirgaa tahee roorroo ofirraa deebisuutu badii tahee dhugaa dubbachuun maaliif sitti hadhaa tahee kana jechuun guyyaa maalii hubattanii islaamummaan nama miidhanu jiranii kanaaf xiqqoo tuttuqee haa hubatanii jechaaf hin jee malee silaas wee fudhatanii yahudaan duraanuu yahudaadhaa itti mi'aamaa histee fi qijibni kanaaf afaan miifatuu seenaa xoreessanii jechaaf hin jee malee silaas wee fudhatanii osoo nuti seenaan beennu ta'e nu jallisuuf ka'anii propagaandaa kijibaa addunyaa affeeranii nabiyyi keenya maqaa xureessu yaadanii musliimoonni guddaa dhiisii xiqqaanuus irraa qoraa ol ka'anii eessaa galma gahaa yaanni isaanii haa ifaa jennu torra dhamahanii osoo jarri dhama'uu baay'inni musliimotaa biliyoona tokko saddeeggahanii kana barreessuun kiyyaa maaliif akka ta'e beektu seenaa dallisanii nama badaa nu fakkeessu kanaaf haa barannu seeraa rasuulaa sammuu keenya keessa nuuf haateessu xumurarra gahee dhiifamaa waliinii xugungora kiyyaas dhiifamaa gootanii xugungorri silaa hin hafuu karam hundaanii assalaamu alaikum salaamtaa rahmaanii